magaalaan Shaashamannee iftuu bareedduu fi nageenya qabeetti gochuudhaaf namni keessummaa san danda'u jira, iddoon ciisichaa saniin malu jira. qabeenya bal'aas lafa bal'aas nama bal'aas gurmuuftee jirtu. Nus amaanaa guddaa nurra keessanii jirtanii. Keessummaan tokko alaa gaafa dhufu hoteela gaafata, mana siree gaafata, iddoo haara itti galfatu gaafata. Magaalaa giddugala aduun daldalaa ittiin magaalaa jechuun turizimiidha. Kallattii isin kaa'ameen guddinee qopheeffatanii waldaa cimaa tokko ijaarrattanii yaa'ii kana haasaa ana akka isin yeroo laafeeruu keessanii galatooma ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Shaashamanneen akkuma beekamu magaalaa mootummaa naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo guddaatti kennee qabeenya bal'aas lafa bal'aas nama bal'aas gurmuuftee jirtu. Magaalaa jechuun turizimiidha. Turizimii immoo abbaan qaama ammaa jiru kana jecha abbootii qabeenyaa hoteelotaati, abbootii qabeenyaa manneen nyaataa fi manneen sireeti. Keessummaan tokko alaa gaafa dhufu hoteela gaafata, mana siree gaafata, iddoo haara itti galfatu gaafata. Aanaa 12 gurmuuftee sisteemotaan qindooftee kan jirtu. Garuu waan magaalaa Bishoo fakkeessu mul'ata isiitiin waan walgitu kompoonentoota keessaa afaan kanneen mul'ata isiitiin wal simsiisuu danda'a. Magaalaa giddugala aduun daldalaa ittiin jennee biraandeeffanne sanii waan isaan hanqisu keessaa tokko waldaa abbootii hoteelotaa kana. Isa kana waan noqqate guuttataa. Kan qabnu simsataa deemuudhaaf waldaan adda sanada qopheeffatanii yaa'ii geggeeffachuuf asii argattan kun mul'ata magaalaa keenyaatiin wal simsiisuuf. Nus amaanaa guddaa nurra keessanii jirtanii. Amaanaa guddaa isin nurra keessan kana bilbila taanee riqicha taanee mootummaa fi isinillee akka daldalli keenyas guddatu akka waan garaagaraa mootummaan keenyallee katamaan keenyallee akka jijjiiramu guddina katamaa keenyaatiif illee Shaashamannee irraa godaananii miti itti godaanan akka taatu duraan biyya saayimmaa Ixalqibbaatti kan jedhame የሻሸመኔ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ነው። bara 90 keessa na yaadadha eegguusan maqaa kana kafiti har'amoo turizimii illee dabalatee irra waan jiru. Magaalaan Shaashamannee iftuu bareedduu fi nageenya qabeetti gochuudhaaf wiingii yookaan kompoonentii tokko waan ta'eef isa kana keessatti magaalaan tokko kan dorgomtu hoteelotaa fi qabeenya qabdu. As keessatti hundeeffama kana keessatti wanni ilaalamuu danda'u qabu bakka bu'insa keenya sadarkaa biyyattis sadarkaa naannoottis maaliin bakka bu'na maaliin dorgomna lammaffaa immoo tajaajilli nuti kennu nama harkisamoo hin harkisu akkuma magaalaa kaawwan himaaf hin taane kan jedhu keessi kennu dhiqomne yaadne isinis waan kanatti yeroo guddaa kennitanii as ga'uu keessaniif baay'ee gammadee jira. Hooggansi keenyas nutis isin cinaa jirra. Kaaduun ittiin dhiine jechuun suni dur moobilii fi nooka akkabaabitti argama. Amma immoo katamaa guututti akka halkanii guyyaa itti dalagamu, itti hojjetamu, itti daldalamu, kasaatii nama cufanii fiiganii miti nageenya keenya eeggannee, nagaa katamaa keenyaa eeggannee halkan guutuu kan dur sa'aatii 5-6 dhumasanitti. Magaalaa jechuun warra kanaa jecha lakkoofsi keenya xiqqaatu laallu magaalaan keenya dorgomaa ta'uu qaba gaafa jennu qoonni warra kanaa salphaa miti. Yaada kana ka'umsa godhannee magaalaa keenya turizimiidhaan akkamitti beeksisnaa
akkamitti cimsinaa akkamitti dorgomtuu taasisna yaada jedhu kaasneet dhaabbileen kun gara tokkotti dhufuu qabu. Maayis turizimii waan jedhamu kana gara magaalaa keenyaatti fiduu nurra jiraata. Waltajjiin garagaraa akkuma magaalaa Adaamaa irratti gaggeeffamu, akkuma Shaggar irratti yookaan Finfinnee irratti gaggeeffamu, magaalli Shaashamannee maaliif dhabdii jennee gaafa laallee qaamni waltajjii gaggeessu isa duraa hoteela gaafata. Hoteelli keessummaa san baachuu danda'u jira. Dhimmi kun akka milkaa'uuf ammoo halkanii guyyaa hojjechuu hin dandeenye jechuudha. Wallaan kun hundeeffamuu qofaa miti. Biyya kanatti waa jalqabatu rakkisa. Eega jalqabanii namni itti dabala. Har'a nama 57 jalqabuun keessaa warri hafanis kan isinitti dabalamu ta'uu shakkii tokko illee hin qabu. Magaalaa teenyaaf garuu hundeen isii jijjiirama isii kan ta'u magaalaan tun teessa. Abbootii qabeenyaa tajaajiloota isheeti. Badhaadhinni hundaaf hojjeta. Kan dhimnus hin qabnu, kan ofitti aansinus hin qabnu. Hunduu keenya waan ta'eef abbootiin qabeenyaas keessatti hojjetan qixa sirrii taatanii kanaa walitti cimtanii hojjechuun magaalaan keenya giddugala konfiraansii akka taatu magaalaa namni halkan guyyaatti daldalatu gochuudhaaf nutis ciccinee hojjennaa jechaa jirra. Isinis gucinaatti taatanii akka hojjetan dhaamsa isinii dabarsuu barbaada. Yaa'iin kun ifatti baramuu isinii saaqa. ኢትዮጵያ የሁሉም ሀገሮች በተለይ ሻሸመኔ የ27 ብሔር ብሔረሰብ ከተማ ሆነ የአምስት የውጭ ዜጎች ከተማ ሆነ ሰው የማያድርበት ከተማ እንዴት ሆነች ብላችሁ እኛ ፖለቲከኞች ብቻ ሳይሆን እናንተ ሆቴል የምትመሩ ሰዎች ራሳችሁን ጠይቁ። በተለይ ሰው በበላ ቁጥር እዚህ ከተማ ጋር መጥቶ ይዞ የመጣውን ብር ጨርሶ ሳይወጣ ቁጭት ሊይዘን ይገባል። የቱሪዝም ሴንተር ለማድረግ እየሰራን ነው። ይስናም ሆነ ገኝማ መጋላ ካና ካይከታል አምሰስኒ ደበርሱ ወርባዳ ወን አዋል ባይት ማከፍ ነሞተ ለማሰዲንቶ አፋን ኦሮሞ ነገኝት ዝራዋንተ ከናፊ ባየ ሲንጀለና ወተጅን ከሰይፈ በነዝራ እንጀል ቀበኒ እናንተ ትንሽ ቀረብ ብላችሁ ከሰራን እኛም ሳሜት ቀረብ ብለናችሁ እናግዛቸዋለን። ሌሎች የቀሩትም ወደ እናንተ እንዲጨመሩ አድርጉ። ወልተጂን ኬኛ ይፈትማ ደሞ ወሮን ኑቲላ ሀገሳት ዲግደም ወፍታለጉቲ ሂኖ ጀደጀዴት ይያና ሙጣኖን ለቀና ኢሰቡሾፍቱ ሐዋሳ ጀነሙ ሰንለ ከና ወልቶ ጀደጀዴት ይያና ሐዋሳ ሰንለ ትኔና ኢትዲያነ ጅራ ሎጎ ኬነረ ጅራ ያን ከሱማ ሰንደን ደውጅራ ኢዶን ጭስቻ ሰኒመሉ ጅራ jedhee ture odeeffataa jechaadha. Waan waltajjii gara keenyatti nuu fidaa, konferansii gara keenyatti nuu fidaa yookaan maayis turizimiidhaan akka nu dorgomu nu taasisaa jennee gaafannu gaafiin keenya akka deebi'uuf tokko gurmaa'uu qabna. Lammaffaa immoo waan gaafannu san keessatti immoo gahee keenya akkaataa itti bahuu itti dandeenyu irratti hojjechuutu nurra jiraata. Karaa jedhuun waldaa abbootii qabeenya dhaabbilee turizimii hundeessuudhaa jalqabne yoo xiqqaate ji'a lama ol dadhabbii hamaa itti dadhabne jechaadha. Hoteelotaa fi manneen nyaataa manneen siree walitti naannoo 51 kan jalqabne kaan dhawaati irratti hojjechaa dabalachaa deemna. Buusii ja'as qaba warri kuni buusii galmeetis qaba. Humna kana cimsinee karaa guutuu hin deemne yoo ta'e dhugaa himuuf konferansii jabaa Adaamaa irratti amma gaggeeffamu yeroo muraasa booda gara Shaashamanneetti ishee rakkinni ta'uu danda'u gochuun hin danda'amu waan ta'eef hoggansi bulchiinsa magaalaa keenyaatis dubbii kana keessatti nufaan akkaataan itti dadhabaa ture iddoo guddaa qaba. Borillee milkaa'insa dubbii kanaatiif deeggarsa cimaa nu godhanii